Hi, harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromoo Koo chaanaali. Kun Oromoo Koo chaanaaliidha. Ani immoo Burtukaan Danuuti. Oromoo viidiyoo biraadhaan gara keessanitti deebi'ee dhufeera. Viidiyoon koo guyyaa har'aa akkuma isin ilaaltanii waa'ee rifeensaa irratti baay'een keessa waa'ee rifeensaa na gaafattu. Waa'ee rifeensaa irratti waa tokko ammuman beeku, ammuman ofii koo gargaaramu. Egaa waa tokkoon isinitti hima jedheen gara keessanitti dhufee Oromoo Koo channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Yeroo hundaayyuu viidiyoon koo akka dafee isin qaqqabu moo yennaa barbaadanii mallattoo qaacaleetti buutanii viidiyoon koo akkan hojjedheen dafee akka isin bira ga'u taasisa. Yaada yoo qabaattanii waan feetan na gaafachuu yoo barbaaddanii yaada keessan komentii jalatti naa barreessuu dandeessu. Laayikiin keessan immoo jajjabina keessanii jaallanneerraa jabaaduu itti fufi jechuu agarsiisa. Ilaaltanii yennaa baatanii yoo jaallatan laayikii tuqin hin bayina. Egaa karaa hundumaatiin warri na jajjabeessitan warri na wajjin taatan hundinuu guddaa galatoomaa, galanni koo guddaadha. Egaa kunoo deebi'een dhufee gamanumaanii baay'een keessanii komentii jalatti baay'inaan kan isin na gaafattanii rifeensa keenya tunu jalaa caccabee rifeensi keenya akkas ta'e rifeensa irratti baay'ee gaaffii baay'ee na gaafattu. Egaa waa'ee rifeensaa irratti immoo ammuman beeku akkaataan ani itti gargaaramuuni isinitti hima jechuudha. Isarraa hundooftanii isin immoo itti dhimma baatu. Akkuma beekamu rifeensi hunda keenya garaagaradha. Kan koo kan keessan tokko ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu an wantiin gargaarame hundumtuu isiniifis hin gargaara jechuu miti. Inni isin gargaaramtan anaaf hin gargaara jechuu miti. Kanaafi yuutuubarooti baay'ee rifeensa irratti waa baay'ee hojjetu. Garuu isinii kan anaaf hin ta'a jettan gargaaramuudha malee waan namni jedhe hundumaa bituun, waan namni jedhe hundumaa gargaaramuun hin danda'amu. Waan isin hin miine nun miidhu waan jettan garuu itti dhimma ba'a. Ani gamanumaanii rifeensa keenyaa tokkoof tokko kunuunsuu kan nuun qabnu baay'ee namoota baay'ee irrattis wanti naan arge. Rifeensa keenya yeroo filullee akkaataa itti filaan keenya wanti nuun dibannu yeroo rafnu akkamitti rifeensa keenya goonee rafna. Rifeensi keenyas akkuma qaamni keenya fuulli keenya kunuunsa barbaadu rifeensi keenyas kunuunsa barbaada jechuudha. Ijoolleen shamarran immoo dhugaa'umatti rifeensi keenya bareedina keenya rifeensi keenya waan hundumaadha. Rifeensi keenya gaafa itti hojjetattaniillee bareechitanii baatan akka inni isin geeddaruu beektu. Egaa rifeensa isa seenaa immoo inkaatu yoo taatanii hangamanumaan garuu hin jaalladhu badaan ittiin tolu waan ta'eef ittiin fayyadamu. Inni iyyuu mi'aayeraa amma gara biyya keenyaatti 50 jechaa jiru. Kanaafi birrii amma sana baasurraa qarshii amma sana baasurra immoo rifeensa keenya kunuunsinee qabannee rifeensa keenyatti gargaaramuun baay'ee gaariidha. Rifeensi keenya immoo kunuunsa mataa isaatii barbaada. Akkamitti rifeensa keenya kunuunsina, akkam goonee rifeensa keenya maal fa'aa dibannaa isa jedhudha. Har'aa dibata ani rifeensa koo dibadhu yeroo baay'ee isinitti agarsiisa. Dhugaamatti baay'een jaalladha, baay'ee namatti tola. Isa dura garuu waa'ee filaa yeroo baay'ee rifeensa keenya maaliin filannaa, rifeensa keenya akkamitti filannaa. Dhugaamatti baay'ee nama amma yeroo tokko kanaan filu rifeensi keessanii wal qaqqabatee jira yoo ta'e kanaan gaafa filtanii ammam akka inni buqqisee ba'u, ammam akka inni rifeensa keessan cicciruu danda'u isin yaaduu dandeessu jechuudha. Kanaafi rifeensa keenya yeroo hundumaayyuu bulleessinee jalqaba firachuudhaafi kan waan akkasiin nu barbaachisaa. Biyya mukaanis laastikiidhaanis waan garaagaraatiin jira. Ani baay'ee man jaalladhe kan inni itti gargaaramu rifeensa koo kanadha. Rifeensa keessan gaafa jalqabdan immoo akkuma isinitti hime amma rifeensi koo kan koo haphiidha, baay'ee laafaadha. Rifeensi tokko baay'ee cimaan jira kan filamuu kan baay'ee wal qabatu. Maal gochuutu isinirra jira? Asii gaafa jalqabdan rifeensi keessan illee yennaa wal qabatee jiraate asii harkaan qabdanii isa jalaa kana bulleeffachuu suuta rifeensa keessan filaa gadi buufattuu jechuudha. Rifeensa keessan aluma tokkotti keessanii akkas gootanii filuuni rifeensa keessan miidhuu ta'a obboloota koo. Rifeensuma qabnu bareechinee yoo qabanne isadha har'a borirraa jijjiirama fidaa kan inni deemu. Rifeensa keenya ofii keenyaas hin kukkunnaa. Baay'een namaa dhugaa waan akka risee kanaanitu shirar godhanii filu malee rifeensuma keenya iyyuu fakkaatu bakka.
Kanaafi rifeensa keenya kanaan filuun nurra jiru kuni eega qabsiifannee booda fuula ishee dura wanta ittiin xaxaragachuu dandeenyu malee ittiin fillu miti. Inni kunis akkasuma rifeensa keenya fuulduruma isaa akkas goonee kan itti sirreeffannu malee kan ittiin rifeensa keenya fillu ta'uu hin qabu. Rifeensi keenya tokkoof tokko waan akkasiitiin filamuu qaba. Suuta jechaa mataan keessa yoo wal qabate ta'e immoo akkasitti qabaa gara olii isa filtan qabdanii gara gadii san filamne immoo suuta jechaa gadi buufataa deemtu jechuudha. Yeroo baay'ee rifeensa isa gobbuu ta'ee fi cimaa ta'ee rifeensa baay'ee wal dhugutu rakkatu isas yoo ta'e garuu furmaanni suuta jedhanii filuudha jechuudha. Isa kanadha. Isa kanaanis filuuni anamma kana firiizii duwwaan ittiin godhadha. Yeroo rifeensa koo miiccadhee firiizii godhadhu isa kanaanini firiizii godha malee rifeensuma gosa gogaa kanaanis fuudhee akkasitti fila jechuu miti. Rifeensaa fi kun gaariidha kan jedhamudha. Akkuma isin argitanii akkasitti rifeensa keessanii sassaabaa yeroo baastan hin gadhiisa. Yeroo rifeensa keessan gotan hin sassaabaa yeroo baastan hin gadhiisa. Haa ta'u iyyuu malee yeroo firiizii godhadhu jiidhaa isaarrattini ittiin godhadha malee rifeensuma koo gogaanii kanaanii asuma gadi fila jechuu miti. Kunis buqqisuu danda'a. Kanaaf of eeggannooni tokkoof tokko biyyaa mukaanis laastikiinis karaa garaagaraatiin kana argachuu dandeessu. Onlaayinii irra Amaazon irras immoo jira. Rifeensa keessan waan akkasiitiin filachuun baay'ee gaariidha. Suuta jettanii filatu jechuudha. Isadha. Lammata irratti rifeensa koo qibaatii maalan dibadhaa keessumaa dhugaa'umatti rifeensa baay'ee sin jalaa buqqa'aa jiru, rifeensa baay'ee sin jalaa miidhamaa jiru. Qibaatiin kuni Blue Magicdha. Dhugaa baay'een gargaara malaa keessa isaallee ilaala. Fixeera. Na baay'een jaalladhee rifeensa keessumaa fuuldura kana isin jalaa akkas achi siqu as jalaa dhumuu rifeensa baay'ee bubuqqa'u dhuguma Magic. Baay'een jaalladhe ani rifeensa keessaniif bareedaadha. Isa kana wanti nani gadheedha isiniin hin jenne qibaatii kana bitaati yaala. Dhugaa'umatti qibaatiin kun baay'ee gaariidha. Qibaatii kana ani yeroo baay'ee akkasumatti fuudhee kun akkuma isin argitanii akkasitti fuutanii godheemanii fuudhee rifeensa koorratti dibadhaa jechuudha. Rifeensa keessanillee tokkichaan jijjiirama itti fida yeroo itti dibdanii dhugaa ilaalaa. Rifeensa ilaalaa akka inni godhula. Argitanii? Rifeensumaafillee baay'ee bareedaadha. Qibaatii kana baay'een jaalladhe. Kanaafi isinis yennaa dibattanii gaariidha jedhee yaada. Yeroo baay'ee rifeensi keenya jala hin ga'u qibaatiin jechuudha. Yoo dandeessanii xuruutti jala geessisaa dibaa. Keessumaa garuu qibaatii isa fasaashii ta'ee yennaa gogaa keessan jalatti dibdanii warra akkasii immoo rifeensi keenya jalaa amma dhuma kanaatti qibaatii argachuu qaba. Yeroo baay'ee rifeensa gara kanatti dibnee gara kana hin dhiisna. Qilleensi kan argatu, qorras ta'ee kan inni argatu immoo gara kanadha. Warra kanadha kan miidhamu. Kanaafi asii kaanee rifeensa keenya akka gaariitti akkas goonee dibachuun baay'ee gaariidhan jedhee isinitti himaa. Ani obboleettiin keessanii. Arra garuu viidiyoon koo tokkoof tokko waa'ee qibaatii maajikii kanaan isinitti himuu dhufee dhugumayyuu maajikiidhaan jedhee baay'een jaalladhee baay'ee natti tolee namni baay'eenis kan yaada baay'ee itti kennee qibaatii kana baay'ee gaariidhanii namooti baay'een illee kan jaallatanidha. Kanaafiyyuu amma dandeessanitti dhugaamatti qibaatii kanatti gargaaramaa. Akkas godhee qibaatii kanallee akka gaariitti akkas galgalatti dibee boromtaasaallee ganama gaafan ka'u kanarrattini coconut oiliis ta'ee dhadhaas ta'ee baafadhee dibadhee sa'a 2-3 tureen dhiqadhaa jechuudha rifeensa koo. Normaalii garuu kana dhiqattanii dibattanii dhiqattu jechuu koo miti. Yoo barbaaddan illee galgala akka gaariitti dibdanii ganamallee kaatanii dhiqachuu dandeessu. Eega dhiqattanii fixxanii immoo kana dibattanii akka gaariitti rifeensa keessa yoo hin dhooftu ta'es dha'uudhaanii yoo hin qabsiifattu ta'es qabsiifachuudhaanii waan barbaaddan gochuu dandeessu.
Kanaafi ijoolleen maatiin Oromoo ko chaanaalii yeroo baay'ee rifeensa keenya maaliin dhiqannaa akkam goonaa ittanii na gaafataa jirtu. Rifeensa keessan immoo maaliin dhiqattu? Ani egaa waanuma nufii koo gargaaramuun isinitti hima waanta ta'eefi akkamittiin dhiqadhaa, maaliin dhiqadhaa, akkaman godhaasa jedhu immoo viidiyoo biraadhaan isinitti hima. Har'a garuu waa'ee qibaatii maajikii kanaan isinitti himuu dhufee, waa'ee filaa ittiin filannuun isinitti himuu dhufee, yeroo mataa keenya fillu akkamitti fillaa, maaliin fillaa, rifeensi keenya hin buqqee kan jedhamu immoo ammam yeroo buqqa'uudha. Amma fakkeenyaaf isinuma birattanii kee mataa koo kana bakkuma lamaan dhaadhee bulee garuu rifeensi hin buqqa'u ciraammoo jechuu miti, laamma san filadhee isee kana buqqeeraa jechuudha kuno. Kanaafi rifeensi ciraa hin buqqa'u jechuun immoo hin dandeenyu, hinuma buqqaa. Isa baay'atee kana guutee buqqa'utu gadheedha jechuudha malee rifeensi buqqaa iddoo bu'aa immoo deema waanta ta'eefi ciraa hin buqqa'u jettanii si yaadina. Amma ta'e isa buqqa'u immoo isokee. Kana garuu keessumaa filaan keessan kana haa ta'u, qibaatiin ani isinitti himuu dibata rifeensa keessanii baay'ee jaalladheera. Kana yoo istoorarraa dhabdanii Amazon online yoo ajajattanii Amazon irra jira. Warri gara biyya alaa jirtan immoo Walmartii argachuu dandeessu. Keessumaayyuu online ajajuurraa Walmartii yoo bittanii qarshiin isaallee gadi bu'aa ta'a. Amazon irraa iyyuu dabala. Ani iyyuu Amazon irraan bitee garuu eegan bitee booda immoo Walmartii gaafan argu garuu istoola Walmartii isan Amazon irraa biteerraa gadi bu'aadha birriinsaa. Warra biyya jirtaniif immoo online Amazon irraa gargaaramuu dandeessu. Ugaawumatti dibata kana bitaa itti gargaarama. Jala irratti immoo gara gogaa keessaniitti immoo yoo dandeessanii qibaatii kan dhoqqee hin taane fasaashii isa ta'e immoo yoo dibattan bareedaadha. Egaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Amma obbolummaatti walitti himnaa, wargorsinaa. Egaa waan hin beekurraa yeroo biraa immoo viidiyoo biraa rifeensa irratti qabadheen gara keessanitti dhufa. Oromoo ko channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Baay'een isin jaalladha. Nagaan gammachuun jaalalli tokkummaan iddoo jirtanitti isin biraa hin dhibamini. Nagaa naaf ta'a, fayyaa naaf ta'a, torbee nagaa, torbee gaarii viidiyoo biraadhaan amman deebi'ee gara keessanitti dhufutti. Bye.